hagam takka jaalat kiiloo meeqa jaalat ميزان سقع سنجر تالسا ودن دونجر maali isaa jaalat أرموما إسا بنوما إسا نموما إسا namni kan nama jaalatu takka qabeenyaan lama bareedinnaan sadi amalaan afur gootummaan shan hayyummaan maalin jaaladhe abbaabdi أيوما وتوما نموما no namni waa sadi waliin qabaachuu hin danda'u yoo goota ta'e hayyuun ta'u أنا أفني قبل yoo bareedaa ta'e beekaan ta'u أوكي تفين دي بساسرتي adda baafadhu أوكي لقي فرصة تيني ما سرتي أكا بيفتنا ما أداتي إذا تنا ما أدت سيقالي أكا نمي براتي ما دالوتي أنا سي ما دالو مدندو أنا فرصة أدوا فرصة أني وتوما خيتس نين جالدات نين مركنة تكذب أيوما خيتس نين بيخاني مركنة ما جت waan asi gaafadhe kan keessa takka gosa isaa jaaladhe takkaawu hayyummaa isaa jaaladhe takkaawu qabeenya isaa jaaladhe takkaawu isaa hiyyummaa isaa jaaladhe tana keessa takka himu أوكي قلت ما خيت السجارة دي nama biraatis jaalattee jirta nama san gattee abbaa abdiitis jaalattee jirti nama san maaliif gatte nama sani waliin barataa turre maatii turin duraan maaliif jaalattee amma ammoo maaliif gatte ani hin galle hireen qoodaatu addan baase qoodarratti namatti wal jaalani waliin fuunu yoo rabbii waliin qoode malee kunillee ilaalcha gabaabaadha digale waan hunda rabbiitu murteessa waan ta'eef nama rabbii walitti hidhe namni adda baasuu hin danda'u kana sirriitti beeku wal jaalanneef raafillee wal fuudhuu hin dandeenyu yoo rabbii waliin hooqannee malee nama san nama yeroo jalqabaatiif jaalatte san jibbitee jirta laali sababa malee namni addaan hin bahu ni beektaa sababa malee namni addaan hin bahu amma wanni xiyyo keessa hin jiru namni san okay thank you bye okay baba fataate guyyaa gaarii
miira kee galche. Abbaatee miira kee galchee gadhiise. Yoona fi naasa'u. Wallaa yoona fi naasa'u. Yoona fi naasa'u jira. Dhaqaa laalamee yoo siin fi naasa'u jiraate. Hin araarfanna. Yoona fi naasa'u jira. Hey, Amar. Hey. Eesaan dhuftan? Finfinneen kadheenyu. Amara Finfinneen kadheenyu. Finfinnee yeetu na abbaate. Hey. Wajji kannas wajji. Aposto brother. Wajji wajji ere. Asa warri TikTok midhaas kun afaan Oromoo beekee oonu maraa hidhaa jirra. Allan badee yoona fi naasa'u. Abbaa warraa dhufe guys warri mana abbaa abdi Wayyee. akkamidha akkamidha Nagaya. maal salaamata nama gaafatu qoyme sidana jinnii wayi Nama miira kee galchanii bira deemurra itti deebi'anii araarfatan wayyi. Thank you. Thank you. Awe. Nabil kurtumina kanne. Nabil kurtumina kanne. Fayyitee. Fayyitee. Nabil kurtumina kanne. Fayyitee. Miira kee galtee. Obbo tukutti khaye bakka oromo wal orkite bakka kurtumisi kanu idana kol fodan fayadan jeche rifate bar ya de khisan ture bar amma nabil dufe kurtumina dal samona taskaboyte mala Boo'uu turte moo fi naasa'uu turte? Nabil tiasau ture darsufiya bisufe kurtumisi khana jaten yanga tabak nukan kanen nabira behejra mira kesi jra kurtumina kanen ken ناخذنا عني بزرع قلت نبيل بقلتهم والله بقى ورا لي نقول بقى يما تجرى مدارس تمام كيسا Hayyee. Ifiin gizee haasoftu san komentii dubbiftee ifiin haasa'u jirta moo? Waan sammuu tantee keessa jiruun haasa'u jirta. أنا كومنتي تكذب كومنتي لما بريتها تري قالوا كومنتي تكذب بسان ترين ما حسيت كيس Hayyee. Amma dhiifama naa goote. ما لا بتنوكم Miira keessi galchuu kan keeti kiyyaaf. أوني ستي أروني كمان Kun
konka ani kumaal ay eeganatti naarin alle tinaarin firaan irra tojjadde dhiifa manaa godhi bareedduu tiyya warqii tiyya takkittii tiyya sabboontuu tiyya dayaaspooraa tiyya jaalatamtuu tiyya haadha manaa tiyya alla qurxummii gootittii tiyya artistii tiyya ati waa afur qab takkaffaa sanyii gootaa irraa dhalachuu lamaffaa artistii tahuu sadaffaa diyaaspooraa tahuu Nabilo jaarsatii kan nifraa galatoon gaachi dhaqee nadiyoon moo'ee qaamaatis qabaachuu. Thank you so much, my love. I love you. Galatoon. Gaaffii harma jala si dhiyeessu jira. Gaaffii harma jala si dhiyeessu jiran keessaa. Nabil kayya galatoon. Haga qurxummii jaalatu si jaalataa jechuu jira. Allaan badee dhuunfattee allaan kuban qabuun alla ati yoom namoo had Ani kuban qabu wallah. Nabilin akka jira. Nabil alla namni namooti ta'uu taaptaappiin dhaqqabsiisa alla taaptaappiin dhaqqabsiisa. Nabil akka thank you so much. Galatoon. Yoom namoo hatitu nu waa'ee jaalalaa haa ta'u. Taaptaappi godhaa ijoollee teena dhaqqaba. Ala dhaqqaba. Nabil kutte wallah. Yaa Rabbi suma yoo kitaate kitti kan sikitaatu qaba yaa abbaatti. Yaa Rabbi. In kanatiin ati callisiisaa yamma sikitaatu qaba. Warri isii akkas goota duraan jettan. Nama gisee gadi miira kee galchanii sammuu isaa tana laata. Fura itti kaa'uunis akkuma jiru. Fura irraa baasuunis akkuma jiru. Akkasuma akkasiin. Naaf lolaa turanii achitti ijoolleen. Ay namni nama meeqa miira kee gale komentiin arrabsanii mutuqna godhanii intala duraati geessite intala miira kee galchite konkaa gowwaa sammuu qabni dhoqqee laafana naan jira. Rabbi jee. Mirgaana I love you Oromotti wallahi isinzaan Oromo. Galatooma. Ani garuu bakka ani duraani akkamitti ilaale jeetumaan sammuu keessa madaaluu jira si galee. Ara nu qaqqabsiisa. Taaptaappi godha haadha qabnu. Taaptaappi godha. Jalaan dhaggeeffate ana namoota amma kiin qixaatu takka. Akka qixaatu qaba abbaan. Higa abbaatti. Wallahi na arrabsanii rifadde onneen tutuq na jedhu. Wallahi je Oromoon isitti rigaala talaan. Sillee silaa gantaa siin qabanne siin gaafatan sii galee. Alla moohachuun amma moohadhu. Allan badeen moohadhu. Allan moohadhu daqiiqa dhumatti. Bakka moohatan ishee luusii ta'e bakka. Luusii na godhan. Oh my God! Dollar Kataa kee maal ta'e? Akkaati kitaabni akka jettu. Nabil my king. Nabil Dumashi Nasrat. Ani jaarsa Nasrat. Taraa diidam jata. Taraa kudhan Nabil. Taraa kudhan maqaa ani jaarsa Nasrat. Nabil obboleessa kiyya. Dumashi Nasrat. Taraa diidam. Soddaa kiyya malee Dumashi soddaa kiyya. Akkam obboleessa kiyya. Nabil okay soddaa kiyya. Taraa diidam yeroo diidam. Harka ol qabdee ol dabbaatti. Abboo nama dheeraadha. Nabil soddaa kiyya. Nasraan jaartiiti. Nabil soddaa kiyya. Ijoolleen footoo nu kaasidha wey. Nabil soddaa kiyya. Nasraan jaartiiti. Nabil soddaa kiyya. Nasraan jaartiiti. Lakkaawu lakkaawu. Nabil soddaa kiyya. Footoo nan kaasidha ijoollee. Nabil Soddaki, Nasran Jatiti, Nabil Soddaki, Nasran Jatiti, Allah bade. Amma foto na kasira bade, foto na kasira. Kudani
Nabi Sodahi Nasra Jatiti Nabi Sodahi Nasra Jatiti Nabi Sodahi Nasra Jatiti Nabi Sodahi Nasra Jatiti Ay jarrisin Sagal aja. Mana wala? Sagal. Nabi Sodahi Nasra Jatiti Idam. Thank you. Allah Akas. Jawab dah. Darara Mudi tadi Allah na wallahi Makan isain Abdul Rashid. Jalalti gaafa si qabdi akkam si gooti daraaraa fur wuuy Anjalasi duraan nan qabne eeguma inni na gaafatee na qabde garuu. hayye jaalalti si qabdi sun amma si kee jirti Amma na cimtee hoo. daranuu si cimtam hayye nama saniin wal bira jirtan moo adda fagoo jirtan nama jaalalti irraa si qabdi san ana double guys wuuy double nuu kana darara kokoriidhaa kadhadha ijool alla kokoriidhaa kadhadha Anis naa kadhadha. kokorii Anis naa kadhadha. ara qurxummii wuuy bilisummaa thank you so much Yeah. Tapi gora please nama udah ma bana bina kita tamu. Ababi. umriin tee meeqa Omen dia amete di demi afur. 24 heerumtee ni beeyta heerumuu ni beeta Adi komandi tu biste na gafata mo nat share gandura. Komandi tu bisu jirta. no heerumtee ni beeyta Mbe. heerumuu ni feeta Zarele khiya yo arkate. Kalu ganjara tu sayo arkat. okay haga umriin tantee 24 seentu guutuu maal eegu jirta ijoolleen xixiqqoon ganna 17 15 16 heerumuu jirti maal eegu jirti Okay, gafi sir yero to ko gafan biye juru bare chanture. Asom barnota ra juru tes mustaqbilani dufe. Absor qabsoora turtee umriin tantee 34 moo 24 idem afur. waggaa 24 kana guutuu qabsoorra turte qabsoon atirra turte sun qabsoon maali No, ogadi idem afur absor tureni. Barako barachun ture gafu barako mara maf kuda furi tras kani kabso ke jor. okay erga qabsoo seentee as erga qabsoo seentee as gaheen hojii kan keetii qabsoo keessan maali Kabso khasat yaa artistumma fi artistumma. okay ijoollee lama dhaltee jiran ijoollee lamaan san eenyutu sirraa dhale abbaan ijoollee sanii eessa jira maqaan isaa eenyu Enyo kana ja. nama si beeku jedhe Sangawana mi walle no brabba nami. Ito wal fakkat. itti wal fakkaatee fi dhugaa dubbatee sana bicha barreesse beeku ara kokorii takka wuuy deekkii bilisumma Ali gabi de sa damo. Damo wal kana dura. Achuma da bisi bana chumbala. Ati esa madanke enyu mali ko kuma dukke na sa wona tegat. Pawti sadien kana da sana kan. tartiiban takka takkaan na gaafadhu walitti dhaabdee jecha sadii gaafachuu osoo hin taane Ayye ati enyu. ani
Dhadhaan badee alla dhadhaan agarsiisuu fedhan alla dhadhaan agarsiisuu fedhan alla qurxummii naa kadhadhaa Oromoo qurxummii naa kadhadhaa qurxummii nuu kenna allaan badee nam naa kennuu fedhu hin jiru naa kennuu fedha erga na dhowwatanii waa bubbulan. Maqaan kee eenyu? Intala tattee guddoo maqaan isii Nuuraadha. Umriin isii 19. Dhugaa moo sob? Dhugaa moo sob? Sob. Jaalallee kan kee kan yeroo jalqabaa eenyu? Ati amma fakkeenyaaf jalqaba irraa hanga dhumaarra jala deemuu dhiistee gaaffii kiyya deebisaa yoo na gaafatte seera wayyo. Hayyee gaaffii tattee na gaafadhu siifin deebisa. Takka takkaan na gaafadhu. Maqaan kee eenyu? Maqaan kiyya itti gaafatamaa mudhii gadiiti. Biyya kam jira? Afrikaa. Eenyu si godhe itti gaafatamaa mudhii gadii? Dr. Asli. Dhoosatti irratti godhe moo walgahii irratti moo baarlammaadhaan bakka san buusu? Filannoodhaan dhufe? Filannoodhaan sadarkaa san dhaqqabe. Haala taappii godhaan badee nama arma jirtan guutuun taappii godha intarvii irra jirra. Kunoo faranjii saniifin uummata biyya faranjii jiru. Qurxummii takka naa kennaan badee itti fuf. Okay, abbaa abdii ani maqaa kee ta'in asirraa arguu jiru. Abbaa abdiisaa itti gaafatamaa mudhii gadii isa ga'uun argine. Egaa maqaan kan abbaan moggaafatee eega jalteefu. Baarlammaa irratti immoo uummata akkamitti filamtee itti gaafatamaa taate? Filannoo miidiyaa TikTok irratti gaggeeffameen. Dr. Asliin ajajaa doktoraa ta'e waggaa 27 eebbifamuun gara Kaayirootti imalaan namoota Oromoo jaala haadheessaa gaamaadha. Dhuungoodhaan kan simatan ta'uun isaanii ni yaadata. Haa ta'u garuu ani itti gaafatamaa mudhii gadii kan ta'e daldalaa dhadhaa kan ta'e jiraataa biyya Afrikaa kan ta'e yeroo jalqabaatiif jaalallee adda duree artistii diyaaspooraa intala sanyii mootii intala gursum kan maqaan isii Nasraa Gursum jedhamti. Jaalallee ijjatan jalqabaati. Mashallah. Es biyya kam jiraatti isin? Biyya Jarman magaalaa Torontoo. Hagam takka jaalatta? Mudhii gad qofa jaaladha. Maaliif lubbuun si mudhii gad jirti moo mudhii ol jirti? Jaalalti namni nama jaalatu jaalala lama. Takka jaalala mudhii gadi. Takka jaalala mudhii oli. Anka jaaladha. Artistii kabajamtuu jaalatamtuu addee Nasraa Gursum. Jiraattuu biyya Jarman magaalaa Torontoo jaalalti kan na qabdi. Ji'a tokkoon dura hogguu ta'u. Amma gara ji'a lamaatti kan imalu jirru hogguu ta'u. Jaalala mudhii gadii jaalala. Dhaggeeffata abbaa abdii waan ati gaafadhu ta'e. Isiin mudhii gammalee mudhii waliin qabdu Nasraa Gursum. Ani itti gaafatamaa mudhii gadii daldalaa dhadhaa waan ta'eef jaalalti kan na qabdu mudhii gad qofa waan taateef.
Afrikaa jirtaa Nasraan sun biyya alaa jirti biyya Jarmal jiraatti. Yoonii fi amma mudannoon garagalaa isin jirtu dhuftee waa kam daalta. Du'a Rabbii malee wanti adda nu baasu hin jiru jedheeti murteessee jira. Yoo Nasraatu siin taatu jettee namaatiif turra kenna. dhiisi yoo siin jaanu intala bareedduu sii kennaa intala warra tujjaaraa sii kennaa isin tun siin taatu dhiisi yoo siin jaanu. Kan duraan jaaladhu namni jaaladhu waan naan hin jedhiniif kan amma dhiisu yoo namni dhiisu naan jedhe hin dhiisu. Kan duraan jaaladhu ofiin jaaladhu. Kan dhiisus ofiin malee jecha namaatiin himi. Nama miidiyaa irratti yeroo hunda argamu kana beektaa namni gariin jaalataa namni gariin jibbaa. Isiidhaanillee mucaa kana dhiisi jechuu danda'anii isiillee nama kaayyoo badee daraaraa fuulaa kenna. Itti fuf. Nama miidiyaa irra jiru kana namoonni muraasni jaalataa muraasni jibbaa. Amma fakkeenyaaf namoonni isii xilaateeffatan dhiisi jechuu danda'a. Isallee namni isa jibban isin dhiisi jechuu danda'an. Garuu akkuma ati jette egaa galatoomii murteessaan kaayyoo fi karoora ifiiti waan ta'eef qurxummii naa kenna sitti qurxummii naa kenna ambadee qurxummii tirii dabol sadiin baay'at qurxummii naa kenna anna qurxummii darbanii turanii abse qurxummii naa kenna sii kannan naa kennani alla eenyu naa kenna maqaa galtuu kee ilaali. Kai mataan dhaabbadhu kai qurxummii naa kennani mataan dhaabbadhu kai. Bilisummaa sii kan. Okay, tamee haadhumuun hin dhaabbata rakkoon qabu. Kitaata mataa mifa kan madala kitaata na kitaata. Dhaggeeffadhu abbaabdee. Kaadee haayilaandii fichaantee fichaan kan keeduu jetta akka jedhu. Laa ilaaha illallah. Okay. Lamaffaa bargaanfattee fichaanta. Lama jedhu. Sadaffaa ol dhaabbattee daansita hudduu qofaan. Sadi jedhu. Sadii. Waan sadii kana keessa takka filadhu adabbiin sadii. Dhaabbattee hudduu qofaan daansuu moo? Ol dhaabbattee bargaanfattee fincaanuu moo? Fincaan kan kee ka fincaante san dhugu. Sadeen keessa takka filadhu. Amirkaanee jira. Laa ilaaha tafuun cabsinii. Mana nama kabajaa qabu jirtaatilee nama kabajaa qabu qixaatuma seera qabeetti wal qixaannaa siigalee kanaaf daansii taphadhu yoo jette rakkoon qabu niin taphadha. Allaan badii ammaa jedhe komentiin guutuun noo jedhe ammaa jedhe alla noo jedhan noon afaan ingiliizi. Sirrii miti. No, afaan ingiliizi. No, waan na jedhu guutuun noo. Isin maal harta No. jirtan nama dhibbatti dhiifafatame. Maal rakkoon moo? Asiillee Yeroo kudhan. Allaan badii. No. Namni maraa noo jedha si awwaan baddu awwaan safuu jedhe. Waan Abboon mirkaanee dhiifamu noo bara. Mirkaana guyyaati miira keekka. Okay. Yeroo soddom hoggu soddom ol dhaabbattee harkaan kee ol fuutee akkanatti maqaan eenyu. Okay, yeah. Obboleettii Nasraatii min galtee hojjetaa taphachuu jirtu tun. Yes. Obboleettii siiti mee? Yeah. Okay, qixaatiin sadeen kanuma godhe? Ol
dhaabbattee bilisummaa mee ka qurxummii naa kenne maka bilisummaa my king jetta hoggu shantan bilisummaa my king ol dhaabbadhu stand up qaayqayya My king mo. Nabi mo sif king ramma. Dubin. My king jechuun anaaf jechuudha. my king jetta hoggu soddom Alla hedduudha. Diddam naa fudhime diddam. ayye ana abbaa abdiiniin jaaladha jetta hoggu shantam abbaa abdiiniin jaaladha abbaan abdii jaarsa kiyya abbaan abdii jaalallee kiyya abbaan abdii tokko goota kiyya tokkocha kiyya yalla Okay. Yeroo mee lakkaay. hoggu soddom Okay. Ayye. bilisummaa my king jedhe Haaya hoggu mee. soddom bilisummaan soddaa kiyya jedhe hoggu soddom bilisummaan soddaa kiyya jedhe hoggu digdam abbaan abdii jaarsa kiyya jedhe yalla Okay, Ninja, okay. Yalla. Ati lakkaaya. Dhaqee. Kudhan naa godhe diddam hin jaabbiris. Kudhan. Kudhan asiin jaa. ayye kudhan Okay. Ayye. Bilisummaan soddaa kiyya. Abbaa abdii jaarsa kiyya. Abbaa abdii goota kiyya. Abbaa abdii jaalallee kiyya. Bilisummaan soddaa kiyya. Abbaa abdii jaarsa kiyya. Abbaa abdii fiingee. Abbaa abdii goota kiyya. Bilisummaan jaarsa fixe. Dhumateefi. shanshan itti hidhe shanshan bilisummaan jaarsa soddaa kiyya abbaan abdii jaarsa kiyya exactly yalla shanshan Bilisummaan soddaa kiyya. Abbaa abdii jaarsa kiyya. 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 Okay, biteera. daraaraa 13 wuuy alla daraaraa 13 nuu kenna ambadee Oh my daraaraa God. 13 daraaraa takka namni mara daraaraa takka daqiiqaa qurxummii nuu kennan jedhani alla ambadee bakka qurxummii akkanumannaan Ara namoota isaa bilisa abbaatti qixaatu barbaada maaloo ilaa ilaaha illallah. Oromoon kun maal isin godhe ani kophaa. yoo qurxummii takka Namoota isaa kan bilisa. argadde yoo qurxummii takka naa kennan abbaan abdii jaarsa kan yoo qurxummii naa kennin abbaan abdii jaarsa kan keetii miti Maal jechuudha qurxummii waliin dhufne hin fudhadhu kanaan. yaa Kana fudhadhu ani. Kanarra waliin dhiisu. yoo abbaan abdii qurxummii hin argatin abbaan abdii jaarsa kan keetii miti Kanarra yoo abbaan waliin. abdii qurxummii abbaan abdii jaarsa kan kee oromoon ragaa bal kanaaf Dhaqee tarii nama waliin nuti ta'uu danda'a. Yoo qurxummii siin kenna wal dhabne jechuudha. qurxummiin adda ba'a Laa yoo ilaaha. dhugumaan akka abbaan